ulamaa'ee jala sin deemna, abbichuu jalan deemna, jawwee jalan deemna, jaalmaroo jalan jara kanatu ajajanu dabarsani deemaatiin uxabadhaa jedhanii jaalmaroon takkaa deemi xabadhu siin jedheera abii takkaa xabadhu siin jedheera jawaar takkaa xabadhu siin jedhee labsii wayisii baaseera kijibdu ofii keetii deemtee xabatte ofii keetiin mo'amta malee oromoon si wajjiniin hin mo'amne oromoon mo'ataadha oromoon injifataadha oromoon takkaa mo'ameen beeku mo'amuulleen taa'u gara fuulduraatti situ mataan kan kee amma boorishaadha yoo deemee nafxanyaa waliin xabatee mo'ame boorishaan mo'amee gale dhumattee dubbiin takkan jirtu deemtaniiti ummata yeroo kanatti hongee booranaatiin dhumnaan ummanni yeroo kana buusiira jiru ummata bututee jiru ummata waa obir kan qabne ummanni yeroo ni booranaan bira dhaabataarutti gabbaatanii salfiidhaan hiriira teessaniiti beellama geemiidhaan nu xabattan kijibdu baga mo'amtan warrillee kana booda dhuftu ha injifatamtu rabbi siin injifachiisin hojiira jira oromoo yeroo kanatti oromoon biiziidha oromoon dalagaatti jira oromoo booranaa gargaarara si'i kan dhuftee geemii kursiidha naa teessee lippistiik dibattee meekaappii dibattee shamarran naafa fakkaattee akkasitti dhuftee teesseetti oromoo kanatu nurraa eegama waan akkanaa nu godha yoo injifatamne amaaratu nutti katta'a amaariin nu injifate hin jiru oromoon injifattuudha oromoon qeeyiroon biyya keessa ummata matariyyasii fi boombii fi taankii fuundura dhaabbattee wayyaanee dakkan gootee ariitee biyya galchite jaynummaan kanaan madaalamti jaynummaan faannoodheen gadda finfinnee keessatti huddoolee miila kana jala garafanii caccabsanii lafa kaa'anii aaratti gadhiisanii warra waxale jaran kanaan laalamti dhiirummaan malee kanatti dhuftee lippistiik dibattee meekaappii dibattee dhuftee laayif gubbaara teessee haasoftuun oromoon biyya keessaan madaalamtu eenyuun isin ergate oromootu yeroo ergate kabbo oromoo bakka bu'aniiti oromoon deemiiti kursiira naa taa'eeti amaaraa wajjiniin naa xabadhu jedhee isin ergate kanaaf isin ergate oromoon siyaasaan amaaraan siyaasaan mo'annee jirra lolaan taatu mo'annee jirra lolaan taatu kophee siirraa yaafnee uffata siirraa yaafnee miila jala rukunnee aara fuula siitti naga dhiibnee amaara waan jedhamtu biyya keessaa dakka mo'amtee jirti kan geemii kanarraa immoo situ dhaqe situ mo'atame baga mo'atamtan mi'eeffatan liqeeffata dhaqan jedhan mi'eeffatan liqeeffata dhaqan mo'attanii bartan oromootu jaarsa kee waan barsiisin waan barsiiften dhoowwatin jettee namittiin sinii kalaami mi'eeffatan liqeeffata dhaqan numa wal hiriirsisan numa salfii dhaabbattan numa siyaasa akkatti hojjettan dhugaa rabbii wallaahi warri hamma geemii asirraa taphattu kun numa akkaan siyaasa ajaa'ibaa qamadatte bar guyyaa beellamaa dhaabbatte kurrifattee gurra quba keesse amaaraan walitti taphataara jettee iyyite barooddee qiyaamaa buuftee dachee kana ol garagalchite akka waan oromoon biyya keessaa geemiinaa taphadhu jedhee ergeetti machaahanii iyyanii guyyaa beellamaa salfii dabar ji'a kana keessa amma nama 8 taphata jedhan ji'a kana keessa batarinya taraa walii galchuu taraa wal moosisuu yoo inni kun mo'ame oromootu mo'ame akka jedhu bar ol galaniiti warruma guyyaa beellamaa qabatee taphachuudha taa'utu maal jedha ol galee mo'amuu qabnu amaarri yoo kana nu injifate nutti kolfa kun salphina oromooti salphadhu
mataa kootiin ama boorishaadhaa yoo deemee injifatame mataa kootiifan salphadhe ana qofa salphate Oromoon keessa hin jirtu. Baay'oos bakka hin jirtu keessa Oromoon deemee abbaa abdiin mo'atame Oromoon galchu. Asiliin deemee mo'atama asiliin mo'atame Oromoon galchu. Dhugaa Rabbi kan mo'amuu keenya agarsiisu yoo biyya keessatti nafxanyaan nu mo'atte Walloo keessatti nu mo'anne Finfinnee keessatti nu mo'anne nafxanyaan takka isaa biyya keessaa biyya alaatti takka nu mo'anne dhugaa walumaa galatti. Kan geemii keetii immoo situ dhaqee taphate situ ofitti erge situ dhaqee waadaa seeneefi yoo mo'amtes situ mo'ame. Maali wanni si iyyisiisu? Maal wanni isin gadi baatanii nutti iyyitanuuf? Maal yoo mo'amtan? Baga mo'amtan? Maaltu kurree fideen? Mi'eeffatan kaa yeruma hunda mo'attaniiti hin mi'eeffattanii boo. Speech challenge kana banuu irratti amma qabdan waan fudhattanii dhuftan kiisatti namifatina ummanni waan kiisaa qabu booranaaf kenne. Hin jiru. Baga mo'amtan. Hin jiru. Eessaa isinii baare? Baga mo'amtan ganaayyuu mo'amuu teessan. Daddabdee giiftaroonni hudduu qullaafteetti barana bar hudduu qullaaftee bar ituu asii garaagarana itti iyyan ituu garaagarana waammatan giiftaroota hudduun suduuda baase. Dhugaa Rabbi giiftaroonni Oromoodha walumaa galatti hudduun suduuda baase dadhabdee jirti. Helaa yeroo hunda danda'amu jaran yeroo hunda danda'amu bar giiftaroonni Oromoodha hudduun suduuda baafteetti. Chaw ma'assalama chaw junta giiftaroonni dadhabdeetti koronyoo irratti albaateetti. Maal walirraan buttanii fi sanuyyuu xiqqoosii boqonnaan gootanii fi giiftaroota hin yaaddanuufi xiqqoosii yaaddanuufi maal yaaddanuufi xiqqoosii afuuraa baabatu giiftaroonni kunoo kan isa kanaa dhume gaafa geemii dhaabbatanii bar gaafa geemiin kan nama akkana yeroon xumuramu ka'ee yeroo ol seenan kan abbaa akkanaa moo gaafa akkanaati Oromoo gurra sina jiraatu. Sadaqaanni kun xumuramennaan inni kun immoo kanatti kun wasiin immoo kan abbaa akkanaa gaafa akkanaati irraa nafina. Weelakum isaa babattan siyaasa akkana isaa fiddan. Wallaahi situ mo'ame situ injifatame amaarri Oromoo injifatte hin jiru isintu mataa keessanii injifatame isintu deemee mataadhaan of gadi of galabbate monni nu galchite akka hin jirtu yeelloo tokko ofirraa qabu bar baga mo'amtan kijibdu gaafa giiftaroonni beetanii mi'eeffachisanii yeroo hunda dura bu'anii morma qabanii kennanii amma dhiyeessuu eegalan giiftaroonni dhokachuu baga dhokattan giiftaroonni dhokachuu eegala amma edaa agarsiisanii nooma giiftaroonni amma miliquu dhokachuu baqachuu boolla seenuu eegalaniiru giiftaroonni warri kana dura xiyyiitiin waa darbachuudhaan nama moosisuudhaan beekaman qolxoo lixanii dhokachuu eegalaniiru yallaa baqachuu kana bar eda nama lama mo'ame Oromoo miliyoona 60 mo'ame gaa edaal kan Oromoo miliyoona 60 mo'ame bar walumaa galatti abbaa abdii mo'ame asilii mo'ame Oromootu mo'amte jechuudha. Amma ani deemee Amaara wajjin taphadheen dhufa yoo isin mo'atte Oromoo mo'ame jechuudha. Hin ta'akiin hin bareeda. Mee Oromoo kamtu quba qabdi? Mee Oromoo maatiin keetu quban qabu Oromoo miliyoona 60 biyya keessa jirtu eenyu si quba qabdi? Mo'amuu keetii dhiisuu kee? Mo'amuu miti ituu yeroo mo'amtan sana nafxanyaan hudduu keessan ol garagalchitee hudduu keessan keessa garabte Oromoon biyya keessaa quba isin hin qabu. Isintu dhaqe isintu mo'ame. Isintu mo'ame. Nu wanni gootan jechuudha. Hin nageenye abaluu akkamitti dhaquu didde maali dhaquu diddanii ummanni ofii jiraatiif hojiirra jiranii. Artisti Nasiraa Kusummaa moo maal jettan? Artisti Nasiraa Kusummaa keessan Kusummaa samaayiidhaan garagala baxamtu raachuun ofii isaatiifu biyya keessatti gargaarsa uummata Booranaatiif daakuudhaan badaakuu kan jismiin isaa 12 daaraa ta'e uummata Booranaa gargaaraadha.
Nasraa kusu ummaati malee kun maal nasraa gursum. Gursummaan si haa fudhatu dhabam. Bagara na xibiin keetiin na biratti gabbu'e na biraa qabxii woo hin qabdu aartistummaan na biraan qabdu. Akkamitti wanni hin goone raachuun dirqama achitti dhaqee hin deebisee bar deebii ajaa'ibaa deebisee bar raachuunis Oromoo miliyoona 60 miliyoona 30 miti 30 miti. Somni ke gargaare, yana nagaye, rambo na